Tole, congratulations baga gammadde siin jenneerra. Mee bara kana maaliin injifattee daawwattootaaf asumaan nuu ibsite? Galatoomii baay'een gammadee kan injifadhee new best music video kan jedhamuuni na baay'een gammade. Ayyee mee sirba kamiitiin kanatti injifatte wallee kee? Walleen koo waliif hubachaa jedha. Sirba bareedaa qabannee dhufneeyyuu isaanis immoo injifachuu kootiin baay'een gammadee muuziqaa kanarratti kan hirmaatan hundumti isaanuu injifannoo kun kan isaaniiti kiyya qofaa miti. Kanaafuu hundumti isaanuu galatoomaa jedha baay'een gammade. Ayyee mee walleen yookaan aartiin Oromoodhaa gara fuulduraatti maal fooyyessuu qaba jettaa ofii keetiyoo maal jijjiiruudhaaf akeeka qabda? Aartiin Oromoo kana caalaa guddachuu qaba jedhee yaada. Ispeeshaalii immoo shamarran irratti baay'ee hojjechuu qabna jedhanii yaada. Muuziqaan akkuma ilaalamu waan simple akka simpliitti fudhatama. Injifannoo kana furachuu kootiif dubartoota jiraniif akka cimanii hojjetaniif yaada. Galatoomii. Mee Hacaaluu Awwaardiidha kanatti irratti injifatte kuni Hacaaluu akkamitti ilaaltaa? Maalirraa barattaa? Muuxannoo isaa maal qooddachuu barbaada? Ani arsii kanatti gizeenuuf Hacaaluu laaletanii dhufe kan jalqaba kootis muuziqaan jalqaba koo yaadannoo Hacaaluutiis akka ta'u jedhee walumaan kee kan jiru kavarii hojjetanii tureyyuu amma immoo muuziqaa kootiin fi Awwaardii Hacaaluu Hundeessaa irratti badhaasa kana argachuu kootiif baay'een gammade. Kun anaaf waan guddaadha. Badhaasni kun argachuu waan guddaadha. Isaaf baay'ee gammadeen jira. Ayyeme oolmaa kee tulfaateessa jedhu xinnoo sagaleedhaan. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf naa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan areegitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu. Du'ee baaduu sillee ansiin raafadhu. Galatoomii. Ayyee ulfaadhu atillee egaa? Egaa ergani hojii aartii kanatti bobba'ee hojiiwwan gama ogummaa daayirektingii kanaan hojjechaa tureera. Awwaardiin kun immoo dhufuu isaatiin dura barachaanus akka carraa hojiiwwan kan biroo hojjennee turre. Bara kanatti immoo hojiin hojjenne kun kaadhimamee injifataa ta'uu isaatti gammachuu addaatu nutti dhaga'ama. Hojiin nuti hojjenne kun gaa amma danda'amaa ta'een kalaqa ogummaan kun barbaadu hojii san keessatti qabiyyee guutamuu qaba jennee yaadne hunda amma danda'amaa ta'een amma beekumsa keenya kalaqaan daballeetoo hawaasaaf dhiyeessuuf yaallee jirra. Egaa sanaan milkoofnee jirra jennee yaadnu. Badhaasni kunis isaan dubbata waan ta'eef gama kanaa milkoofnee jirra jennee yaadna.